Tole Professor Maraaraan Guddinaa durataa Koongirensii Federaalawaa Oromoo Madirakiinis jira yeroo baay'ee nu jala raanfattu. Ayyee yemmuu taatanii gaaffiif deebiin waliin taasisuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Professor gaaffii koo jalqaba naaf haa ta'uuti yeroo baay'ee irra deddeebiitiin waa hunda dura waliigalteen biyyaalessaa barbaachisaa yaada jedhu dhiyeessitu. Amaariffaan yaa gar magbabat beeraawi magbabat kan jedhu dhiyeessaatiitti jirtu. Maal jechuudha? Eenyutu eenyu wajjin waliigala maalinni yaadni keessatti? Inni egaa waliigaltee biyyaa jechuun sabni biyya kanaas gaaffii bal'aa qaba. Sababa baay'eedha. Garatti mitti deemnaa biyyi kun attamitti bultii attamitti buluun irra jira jedhu gubbaatti sabni biyya kanaas gar tokkotti otoo garee bu'eessadha. Maali gaaffiin bitaa mirgaa gaafa ta'u gar tokkotti otoo goree malee mootummaanis waan deebisuuf waan dhiisu dhaba. Mootummaan biyya kanaas paartilee biyya kana keessa chocho'anii xinnaatti nagaan chocho'anii waan filannaa kana gubbaatti qophaa'aa jiranii akka ta'utti garamitti deemnaa kana gubbaatti waan lafa taa'ee wayii gubbaatti walii galuutu irra jira. Paartileen biyya kana hundi immoo warri mormituus maal goona maal barbaadna seenaan gubbaatti hundi waan barbaadan argatu garuu biyya kana attamitti ceesifna hunda caala. Chochii as ga'e kan attamitti ceesifna attamitti galmaan keenya hunda keenya attamitti hammachuu danda'a. Isa waliigalle isa waliin galle immoo saba biyya kanaa jibbuuru attamitti hiikuu dandeenya sana gubbaa gar tokko qabachuu baate ni kan bitaatti argisaa ni kan mirgatti argisaa ni kan fuulduratti argisaa ni kan duubatti argisaa yeroo tokko garatti deemuyyuu si harkaa warruma beeka jedhamuyyuu harkaa badaa jechuu kooti. Yaa kana wanti kun karaa qabachuutu irra jira. Sana ta'uu baannaan walga'iin isinnaa hoo jiraate walumatti iyyaa deemuudha. Waan tokko isinnaan tirite walumatti iyyaa deemuudha. Biyyi kun garamitti deemti amma nuufi qajeeltutti hin beekamu. Amma naafi karaa qaxxaamuraa gubbaa jirti. Karaa qaxxaamuraa jechuun egaa fuuldurattis duubattis bitaattis mirgattis deemuu hin danda'a. Kun immoo egaa waggaa 50 wajjin ture. Keessumaa amma fakkeenyaaf waan paartiilee naaf kaastanii ittanii akka paartiilee Oromootti gaaddisa hooggansa Oromoo ittanii gaaddisa tokko jalatti walgeessaniitti turtani. Inni suni keessumaa akka saba Oromootti waliigaltee irra isin hin geessisne. Dubbiin isaa gaamaa inni yeroo baay'ee waliigalle jenna. Deebiitu immoo dhuma duriitti deebina. Waliigalle jennaan dhuma duriitti deebina. Egaa yeroo baay'ee barool isa nan barreessuu beektanii budaan eenyu yeroo baay'ee jira sigale budaan eenyunni budaan paartilee mormituudha moo budaan warra mootummaa chochoosaa jira moo eenyu sana yeroo tokko si jalaa bada. Kanas ta'u sanaaf hundi keenya fedhii keenyaanii iddoo akkasii geenya kennee fudhannaa sattoo maqqabala isaarraa maal kennee fudhachuun irra jira sana kana gubbaatti yeroo baay'ee rakkanna. Waan guddaa arganna jenneetu isuma sana yeroo deemnee dhabnu jira. Yaa kana gaaddisni kunis egaa rakkoodhuma sana keessa darbaa jira. Karaa warra mootummaas dura warra dhiyaataa jiran akka Lammaa Magarsaa fa'aa amma iddoo dhaqan hin beeknu. Karaa egaa mormituu mootummaan waa tokko calqabeetu immoo duubatti deebi'uun yeroo tokko mul'ata. Ijaa kana waan akkasiiti si gale. Jira garuu hojiirra jirtu gaaddisni hooggansaa kun jira. Jiras hin jirus. Lachuu. Maaliin ibsama? Maaliin ibsama gaa hiddi kutamee diigni irra jennee wal biraan deemne gar tokkeen keenya ammayyuu wajjin deemna. Ammoo fudhattee ABO fi nutii fi dhaabbiin Injinar Kamaal yeroo baay'ee wal arguu yaalla. Yaa kanaanis gaaddisuma sana keessaa dhufe. Jiras hin jirus jechuu kooti akka lafaa kaafne chochoofne dandeetti garuu chocho'an jiru. Saba keenya gowwoomsuun nurra hin jiru. Walis gowwoomsuun nurra hin jiru. Lafaan naa ka'u sana
kakaadhaanii kakuu saba keenya safuu saba keenya eegganneen hojjenna jennee waliigaltee mallattee sene sanaani hojjechaa jirru hojjetamaa jiru. Yaa kana lakkimmoo ajjeefne du'eera badeera diigameeras jennee immoo wal biraa deemne akka wal biraa hin deemne kun sujeelachuutumatu wal bukkee deemuu yaalaa jira. Itti gaafatamummaa isaa eenyuun fudhatu? Yeroo baay'ee itti gaafatamummaa fudhachuun kan jiru kanas ta'u sana mootummaadha. Maaliifii mootummaa waan baay'ee harkaa qabaa mijeessuus hin danda'a humna ittiin balleessuus humna ittiin mijeessuus hin qaba. Rakkoonuma kan innaan deddeebi'ee ilaaluus mormitoonni isaan humaa waa tokko hin qabanii isa jedhus nuti hundi keenya waan tokko tokko balleessina ta'a. Garuu olaantummaadhaanii mootummaan kuni biyya kana Oromoos akka Oromootti biyyuun galas akka biyyaatti filannaa dhufuu kanas seenaa biyya kanaa keessatti calqaba filannaa dhugaa filannaa dimookiraasii gubbaatti hundaa'e filannaa saba keenya laga ceesuu filannaa seenaa haaraa fidu uumuu danda'u gara sabatti deemsuudhaa fi mootummaan jijjiirama ofiin jedhu dirqama guddaa qaba jechuudha. Dirqama sana akka keenyatti ba'aan jiru. Reefu obbo Daawudiin gaaffii kana dhiyeesseefiin ture. Akkuma keessan jira sin jirus deebii jedhu erganaa deebisaniin booda sirumaayyuu akka Oromoof tolutti osoo hin taane akka miidiyaaf tolutti tolfame yaada hedduunaaf dhiyeessaniiru. Yaada hayyoota ammoo keessumaa miidiyaalee hawaasaarra yoo ilaaltanittu ta'e yeroo isin walgeessanii suura waliin kaatan ibsa baastanii politikaan suuraa nu ga'a yaanni jedhu deddeebbiitiin isin irratti dhiyaata. Ammas politikaama suuraa ta'eeti hafee konsumshinii miidiyaaf ta'eeti hafee waan kun. Hafe jechuun isa gaamma rakkoodha ammas jechuun wal faana akkuma isin jedhe hafeera wantoon jiru du'eera jettees awwaaleen gala jechuun isa rakkisa. Garuu akkuma isin jedhe immoo jira qabsoo saba Oromoo galmaan ga'uudhaaf laga ceesisuudhaaf chocho'aa jira tattaafachaa jira kan hojjechaa jira san hojjechaa jira waliigaltee kana hojichi jijjiiraa jira jettee afaan guuttattee dubbachuudhaaf hin rakkattamu argumaa wanti ta'e tokko tokko kanuma dhaabbii keenya isinitti bee ijoolleen dabballeen keenya ijoolleen qajeeltota asii hojjechuudhaan 70 ol jalaa hidhamaniiru kanuma yeroo muraasa torban lama asitti nama 70 ol jalaa hidhame iddoo tokko duwwaa miti amma Gimbiitti warri command post jedhamu gara waajjira keenya fudhatanii itti galaniiru nama waajjira sanas keessa hojjetu hidhaniitu waajjirichuma iyyuu fudhatanii fidaa eeyyama itti haaromsitan akka suuqiitti itti eeyyama haaromsifatan fa'aa fidaa gaafatanii waan hojjetan iyyuu beeku jechuudha. Mootummaan Oromoon jechuutu jara kana ajaja jechuudha. Amma Jimmatti Maraaraan fa'aa saba Jimmaa arrabsanii kana jedhanii sana jedhanii warri bahanii nuun nu dhoowwanii akka nuti walgahii goone akka nuti walgahii waamne akka nuti sabatti dubbanne nu dhoowwanii ofii isaaniitii immoo qalii lamarra deddeebi'anii warra akkas godhanii warra mootummaati dura taa'ee kan saba chochoosee saba maal gochaa ture kantiibaa Jimmaati gaabbiin qabu jechuu kooti. Yaa kanaaf karaa tokko akkas hojjechaa karaa tokko immoo nu dhoowwuu jechuu kooti. Amma Hararitti Harari chochii bal'aa gooneetu deemnee saba barsiisaa turre itti himaa turre maal gochaa turre erga nuti deebinee booddee waajjirri keenya warri sanatti aaran ta'uu hin danda'a nuti nama miiliyoona Harar manatti miiliyoona ol baay'ee Harar gamaa gamanatti chochoosaa turre dhagaan tokko ittiin lama miti dhagaan tokko ittiin darbatamu sabni ammasii bahee jechuudha sabni miiliyoona ol lakkaa'amu bahee. Inni kan sangaanuu kenne, inni kan fardanuu kenne, inni kan maal godhee nagaan galle. Erga nuti gallee booddee alaa iddoo waajjirri keenyatti saaqame caccabsanii qarshii miiliyoonii meeqatti gammatu warra silaa waajjira nuu kireesse sana jalaa caccabsanii manni caccabee maal ta'e
Makalaakaa saraawitiin immoo raayyaa ittisa biyyaa immoo dhaabbatee ilaalaa jedhannaa kun ta'u. Dhaabbatee ilaalaa jedhanna. Raayyaa ittisa biyyaa immoo naa kun ta'u jechuudha. Darbee hidhaas darruus maalis egaa iddoo tokkotti walgahis oobus maal gochuu iddoo tokko calleen tubatti deemna iddoo tokkotti boonte waan akkasii kuni waan firooma wal bukkee taanee wal gargaaree waan tokko jennuun fakkaatu jechuudha. Naa waan akkasii egaa rakkoo guddaan kan jiru isaa waliigaltee biyyaa jennu sana keessa mootummaa fi paartiin biyya bulchu gargar ba'u jira. Innaa dhaqxee dubbifte mootummaadha. Innaati gadi baate immoo paartii bakka bu'aa paartii biyya kanaati. Yaa kana biddeena isaatiif lolaa jira. Filannaan dhufunatti dhufee iddoo tokkotti ciniinsuus qabuu hin danda'a. Ciniinsuun qabeera ta'uu hin danda'a. Biddeena ofiitii maal ofiitii isaa jedheetu yeroo tokko si ciniina. Akka paartiitti jechuudha. Ati immoo akka mootummaatti innaatti dubbatte biiroo keessatti waajjira mootummaa keessatti akka mootummaatti sitti dubbata. Innaati immoo achi baate immoo akka bakka bu'aa paartii sanaatti karaa hamma danda'etti karaa sitti cufee ijoollee kee dararee maal godhee hamma jimmatti intala tokko dubartumallee hin qaaneffatanii hidhanii aanaatti dhalate jimma magaala jimmaa irratti saamiraa jedhu aanaanumatti dhalatti dhaqte. Erguma nu dhoowwatanii booddee immoo isin saba nurratti kakaaftuu ta'e waan ta'e hin beeku hidhaniiru. Yaa kana karaa Gujii kana karaa Wallaggaa kana komaandi poostiitu biyya bulchaa jira. Saraawituu biyya bulchaa jira jechuudha. Sabnis ofiin of bulchaa jiru filateef bulchaa jiru jechuudha. Egaa kanaafanii olaantummaadhaan mootummaa biyya bulchuutti gaafata. Hunda caala uffata paartii fi uffata mootummaa gargar baafachuutu irra jira. Kana ta'uu baannaan taphni hin bada. Kwaas meedaa galtee daanyaan ni jedhamu ni taphachiisu suni kubbaa miilaa taphachiisu suni inni niwutiraalii ta'uu baannaan inni bilisa ta'uu baannaan inni homaa gochuu hin dandeessu. Taphni achitti badee jechuudha. Calqaba mootummaa lafaan kaane badaa jechuudha. Otoo lafaan kaane immoo taphni bade immoo sirni dimookiraasiis akkasuma. Taphni otoo lafaan kaane bade waan gootuu hin qabdu. Kanaaf immoo gaa hunda caala boordiin filannoos kun hamma nuti eegnu deemaan jiru. Hamma nuti eegnu deemaan jiru. Iddoo tokkotti shakkiis nuti iddootti kaasu baay'eedha. Amma seera haaraa fa'aa waan isaan baasaniif hin beeku. Seera haaraa amma seera warra seera sana fooyyessa keessa ture. Fooyyessuu keessa qooda fudhate ture. Qorannoo isaa keessa. Waliigallee warra yaadatti kennu paartilee hunda wajjin erga dhumee booddee ijoo gurguddaa arfan shanan tokkotti galchan. Amma tokko xinnoon fooyyessine malee iyyinee namni hojii mootummaa keessa jiru gadhiisuutu irra jira filannoo galuudhaaf jedha. Biyya kana keessatti immoo mootummaadha kan nama baay'inaan bal'inaan nama beeku barsiisota fa'aa maal fa'aa kan gatuuru mootummaadha. Kana jechuun namni beeku akkuma biyyaattuu namni beeku filannaa keessan galiin lammaffaa immoo warri mormituu warra akkasiin argatiin isa jedhudha. Hunda caala immoo kan ennaa sanan waarise maaliif akkas gootannaa jedhanii jarri kun qabeenya mootummaa dhimmatti ba'anii filannaadhaaf maaliidhaaf akka hojiirra oolchine siin jedhu. Achumatti immoo maal jedhu warri ministeerotaa warri paarlaamaa miseensa paarlaamaa warri caffee warri maali hundi isaanii bilisaa jedhu kanarra akka hojii hojjetaa mootummaatti hin ilaalamanii immoo jedhu. Silaa isaan kan qabeenya kanas itti ajajuu danda'u harkaas qabu maal godhu utuma dhimmatti ba'a isaantu dhimmatti baata. Isaan hin ilaallatu jedhaniitu barsiisota rakkatanii jiraatan malee nama biraatti waan isaan baasanii qabu waan akkasii keessa ture. Amma isa kuma kudhanii qabeenya guddaa nu gaafachaa jira. 10,000 mallattoo fidaa jiranii nu gaafatanii amma iddoo baay'eedhaa isa yaalaa jirra. Bal'inaan Oromiyaatti cochoonaa Oromiyaa haala sagalee 6,000 fiduun irra jira.
Mano mallattoo kuma jaa. Mallattichi fiduu madandeessaa garuu kibba dhaqxee gaara dhaqxee maal taatee irra deemtee mallatteessuun qarshii barbaada. Qabeenya barbaada. Yeroo filannaas immoo namni naannoodhaa dorgomu 1,000 mallatteessuutu irra jira jedhu. Namni immoo paarlaamaa isa walakkaatii dorgomu 2,000 mallatteessuutu irra jira. Amma kana yeroo diktaater mallas sun jiruyyuu rakkoo baay'eedhaan jijjiirsifne. Isa mallas jijjiirsifne daga mootummaan jijjiiramu ammoo deebisee nutti fide. Waan akkasii kana jijjiiruu jechuudha. Kanaaf egaa karaa boordii filannoo nutti dhufaa. Boordiin filannoon waan kana jijjiirsuu yaalaa jennaanis hin dandeenyu gara jedhanitti deemanii jijjiiraa jechuudha. Sila waa'ee firoomaa akkasittiin waan firoomaan fakkaatu naan jettanii turtan. Qaama keessumaa hooggantoota gara mootummaatiin yookaan immoo gara paartii badhaadhinaan jiraniin immoo wal qoccalloo jechoota keessumaa yeroo isin deemtanii uummata sochoosaa turtanitti Shawaa Kaabaa godinaalee Arsii lamaan Harargee yeroo deemtanii turtanitti Profeesar Maraarraa waan hin eegamne nutti dubbatanii galma Minilik seenaa kan achi keessa jiru diqaalaadha jedhee wantoota jedhaniitu wantoota kana akka jechoota akkasiitiin wal arrabsaa gaaddisa tokko jala taa'uun firooman argisiisuu siniin jedhu. Yeroo barbaadan waan barbaadanidha. Yeroo barbaadan Maraaraan saba Jimmaa arrabsee jedhu. Akkuma isin dabballee rakkatteetu rakkoodhuma malee saba Jimmaa waan arrabsuuf hin qabu. Haraaritti saba Haraar arrabsee jedhu. Arsiitti warra Shawaa dhufe faariyaadhaa jedhee dubbate Maraaraanii jedhu. Isaan dubbate sanas hin fidanii maalis hin jedhanii garuu hin jedhu. Amma dubbii salaalee warma yuwaa tokko goone numiti kan balleesse. Namas kan masmara salaalee gubbaa hojjetu nama mootummaa ila biyya Jeneraal Taaddasee Birruutti firooman balleessin jedhee otoo achi hin dhaqne itti meen ture. Hin dhaqna achi jedheen ture. Inni immoo isanan jedhe dhiiseetu raayyaa ittisaa mootummaa ta'ee poolisii ta'ee gargar hin beekamu humna baay'ee bal'aa karaa sana sochoosan. Karaa sochoosan maal godhan? Iddootti wal gahii goonu dachii Oromoo dachii bal'aa otoo jiru iddootti nuu kennaannaa jennu lakkistaa deemee maal lakkiintiniidha hin dhoowwatan. Eeshii maal nuu kennitu galma eeshii galma wayyuu fidaa jenneen. Galma moonnaa nuu kennanii amma kuyyuutti galma sana gubbaa karaa galmatti hin galan sana biyyoo fe'anii itti naquuttidhan. Maal ijoollee galma kana nu kennitanii akkas gootu jennaani nuti misooma irra jirra jedhan. Si galee tokko kana godhan. Lammaffaa immoo Jawaar ta'ee abbaa isaanii ittiin ta'an hin beeku politikanyaan jammaariin namni reef calqabu jechuudha. Siyaasa calqabu kongireesii balleessaa irraa jirra jedhanii warroota akkasii wanti gubbaatti kataban isaa feesbuukii moo maal jedhan gara gubbaatti kataban. Egaani kanan jedhee kuyyuu 97 achinnaan dhaqu sabni salaalee gadda isaas gammachuu isaas waan baay'ee sirbaan agarsiisa. Hunda isaa jechuudha. Masaafa gubbaa akkasumatti katabeera. Naachi dhaqnu Maraaraa galchaa Mallas Zeenaawii diqaalaa nurratti galcha jedhee sabni sun sirbe. Sabni salaalee. Ilaa 97 akkas jettanii sirbinuu sirbitanii turtanii. Hara Mallas egaa Waaqni nurraa geggeesseera. Ijoolleen isaa wafta jiraattan beeku malee hin jedheen dubbadda akkuma qaldiittani. Kanuma kanan jedhe. Namni galma Minilik galee diqaalaadhaan jenne. Si galee deengadda wal barree jechuudha. Abbaan intini ta'uudhaaf jechuudha. Akkasii intini miti. Hin jenne jechuudha. Kanan jedhe 97 sirbaa dargaggoon qeerroon salaalee sirben yaadachiisee kun akkasii jedhe. Egaa amma ijoollee simonuu jalaa hidhan. Yaa'u nu warra akka gurmeessaa mana hidhaa turanii ba'an nu jalaa hidhan. Seera alaa qisqaasaa gubbaa jirtu saba kakaasaa jirtu jedhanii jechuudha. Kana kan godhe isaaniidha. Kana godhaniitu egaa
anumti sagaira Jawaar itti dabalate baraanaa filannaan kuni filannaa ijoollee Jeneraal Taaddasee Birruu fi ijoollee Mallas jidduudha jedhe. Tiri sana godhee jechuudha. Egaa kan hidhe nama nu jalaa hidhaniiru. Akka nuti dachii Oromoo bal'aa dhoowwataniiru. Galma kennanii buyyootti naqanii karaatti galan dhoowwataniiru. Jammaarii poolitikaatu warra poolitikaa jammaarii ta'etu waan tokko akka siyaasa koongireesii balleessa jedhaniiru. Kana hunda kan jedhee isaanii dura masalaaleetti gaantaniidha. Yaa kana ani jedhe kanadha. Asimmoo dhufne ficheenaa dhufnu galma baay'isa galma guddaa ture. Istaadiyeemii dhoowwatanii namni 100,000 ol dabar. Galma kennan. Sabni immoo dachiin kan keenya jedhee godaansaa akka jarraa bal'aadha. Galma Jeneraal Taaddasee Birruu jedhamee achitti hundaa'edha bal'aadha godaansa. Godaanuma taa'e nama. Godaanumatti dubbifne. Innaa godaatti dubbifnu an kanan jedhe warra maaraas cal jedheen tirii ta'u malee nagaan qabanii malee an kanan jedhe ilaa achitti wanti Jeneraal Taaddasee Birruu achi dhaabbate ilaaleeni siidaan Jeneraal Taaddasee Birruu as duwwaa miti. Mana galma achitti duutti faradan dargisiifate beetiin achidha naasana galma milik jechuudha. Achitti Jeneraal Taaddasee fi Koloneel Haayiluu Raggaasaa fa'aa gubbaatti duutti faradan. Iddoo Jeneraal Taaddasee Birruu fa'i duutitti faradan. Achitti siidaa Jeneraal Taaddasee fa'aa dhaabnaan jedha. Masaraa mootummaa keessatti. Masaraa milik achitti dhaabbataa jedhamti warri kaan achi keessatti duutitti faradan. Masaraa sana masaraa milik diigaan jenneen. Siidaa milik diigaan jenne. Masaraa milikis diigaan jenne. Garuu akkuma milikitti Oromoon kan ilaalu Jeneraal Taaddasee Birruu siidaan isaas achitti dhaabnaan jedhe. Lafa tanqate jedhu moo waan isaan jedhan nan galu jechuudha. Kan milik haa diigamu hin jenne, siidaan isaas haa diigamu hin jenne, galmi milik isaa diigamu hin jenne. Oromoon akkuma milik goota koo kan jedhu warra kaanii milikiin goota jedhanii Oromoon goota koo kan jedhu qabsoo Oromoo keessaa gumaacha guddaa namni godhe kuni achitti duutitti faradame. Iddootti duutitti faradame sabatti immoo nuti hoofilamne siidaa isaa achitti sin dhaabnaan jedhe. Kan maaliif jibbu keenya duwwaa maaliif jedhu isaantu beeka. Jechuu kooti. Kanas ta'u sanamaa inni sabni Oromoo nama filateen haa buluun inni wanti keenya danda'a. Dhaabbii keenya. Dhaabbiin keenya kaleessa sarras borus kan waan. Eenyu yoo ta'u sabni keenya saba ofiin filateen buluutu irra jira. Egaa kana jecha mada humnaatti egaa siyaasa tolfachuudha jedhanii asis jecha waan hojjetanis yaa beekan hin ta'e warri tokko waan hojjetanis yaa beekan ta'inna achi qabanii as qabanii maal godhanii jedhu malee hammas miti jechuu kooti. Sana garuu ana bichaa miti si galee lamman ani dubbii kana calqaba dubbii diqaalaa sana kanan jedhe filannaa 92 innaa ECA isa jedhamu sana Afrikaan tirii sanatti innaa dubbii dubbannuni warri OPDO naa sana jiran wajjin tokko du'eera Alamaayyoo Atoomsaa ture warri kaan immoo hafaniiru Shifarraa Jaarsoo fa'aa Yoonaataan Nibbisaa fa'aa si'aati Oromoo arrabsitaa kana jettaa jedhan lakki ani Oromoo ijoollee Oromoo yoo barnoon jedhalle warra karaarraa goranii warra raataanii siyaasa saba ofii ta'u hojjechuu dadhabanan jedha malee ilaan akkas hin jenne. Garuu dhuguma rakkoo isaanis kan rakkoo keessan hin beektanii anis amboo dhaqee hin bare. Ambootti jaarsa wayii warra bishaan dabbus gubbaa waggaa 17 ciisee dhufee jaalattanii simattanii gammaddanii intii taatanii warri kaanii qawwee warra tokko see maalis godhee maal godhee OPDO jechuu goote warra dhufee maaf jibbitu jennaani dhuguma masaafa koo gubbaas kun jira kun maaliif har'a kaasanii akkas jiru hin beeku malee ila namni ilaalmoo koo hin rakkanne jabaas dadhabaas haa taane isaan kun diinqa keenya gubbaatti dhalatanii isaan kun immoo diqaalaa alaatti dhalatedha. Diqaalaan immoo nyaatee dhugee dhalalaala rakkoon keenya kana naan jedheeni nama yaadadha hiddi Yoonaataan Nibbisaa hiddi ka'ee ture. Abbaatti naaren beeku garuu haareera. Jecha kottaare, OPDOtti haare, ofitti haare, abbaatti haare beeku. Akkasuma inni katabe. Masaafa sana gubbaa jechuudha. Jaajaa booddee badee
dhuguma saba Oromoo balleessaa turre. Yakkatti hojjechaa turre. Qabeenya saba Oromoo saamsisaa turre. Saba Oromoo bulchaa hin turre. Jedhee Joonataan Dubbisaa magaalaa kana jira gaafachuu dandeessu. Eertiraa televezyiinii fi maaliidhaan jaajaa booddee an kana dubbadhee jaajaa booddee badee isa nan dubbadhe caala yakka opiidoon innaa sana saba Oromoo gubbaatti hojjechaa turte dubbataa ture. Dr. Abiy Faas yakka mootummaan Mallasii waggaa 27 mootummaan Mallasii yaadee deemee yakka Oromoo gubbaatti hojjetaa ture qabeenya Oromoo saamaa turanii shoros keekis tumbarii shibbirtanyaan mootummaa keenya nutu saba shabbaraa ture dararaa ture dubbateera inni paarlamaa biyya kanatti dubbateera waan keenya nuyi yaa nuti dubbanneef yoo ta'e malee waan innaa sana hojjetamaa ture agarsiisuudhaaf kana garan jedhee waggaa 15 indaam waggaa 20 irraati. Sagaltamii lama filannaa 92 gubbaatti waan kana dubbadde. Opiidiyoon innaa sana as dhalatanii innaa sana Joonataan Dubbisaa Eertiraa dhagee kana dubbateera. Junadii Saddoo bakka bu'aa Oromoo miti Mogzii Astiraadariidha. Biyya kana akkasitti bulchaa turre jedhee Ameerikaa dhaqee bal'isee dubbachaa ture. Wanti isaan har'a kaasanii muummichi ministeeraa yoo akkasa mootummaan biyya kana maal akka hojjechaa ture maal akka saba kana miidhaa ture qabeenya saba kana saamsisaa ture maal akka ta'aa ture bariin. Kanaafuu isin yaa kana jechi isin fayyadamtan jecha kaleessaati malee jecha kaleessaati isuma yoo ta'e immoo ana duwwaa miti isaanis jechaa turanii amananiiru. Warri dhaabbii sana geggeessaa turani. Anisuma kaleessa waggaa 20 moo qabee dubbachaa ture wanta akkasii jira. Sabni Salaalee immoo akkuma isiniin jedhe akkasumatti hin katabesi gadda isaas gammachuu isaas hunda sirbaan yeroo baay'ee sirbaan agarsiisa. Sirbi tokko immoo nama gahantinidha jechuudha. Amannaa sana akkuma isiniin jedhe mararaa galchaa Mallas Zeenaawii diqaalaa nurratti dhalcha jedhee kan sirbe saba Kuyyooti. Innaa sana katabeera mootummaan na gaafachuu ture. Eessaa kan fiddee eessaa gad fiddee jechuudha.